Yo ABOn yaad bilchaata qabaatee Itoophiyaa cufuuf keessa liqimsitee bulchite paartii naaf. Akkuma appaa fi tappa jedhani akka paartii yookaan ipaadreef jedhaniitti gos cufuu fi daratti dhaab Oromoo keessa baat jedhee waan ilmaan Oromoo kee jiraniif aman. Waan atroof hojjetu tokkirraa sii deebi. Paartiin Oromoo lam turte. ABO fi OPDO ABOn boojamtoota naafsi walii gallaa miti addunyaa cufaaf beeka. Kan irde deebi'an oolu. ABOn boojamtoota OPDOn boojamtoota jechuukeeti. OPDO boojamtoota kiyya OPDO boojamtoota ABO fi paartii lama jira sin jedha. ABOn paartiidha OPDO boojamtoota jedhani yes walii galle. Duuba kan keessa waan hubadhu tokko arge ameta kudhanii jaabi yala jira takwaan akkana kalleen dubbanne inseenne dhiyoo kan seene waan ilaa seen duuba taa'ee daawwadhee afaan shan beekanii an afaan shanaasa dhallisee daawwadhee siyaasa sabuun dalaalee akkamiin soomaliin akkisiin jiddilaalee akkamiin akka maarii jigilaalee akkamiin keenyan akkisiin survive of goot ilaalee akkamiin akka addunyaan akkamiin islaamiin u deebi'ee of laalee akkamiin akka kiristaanii ufii duullaalee duuba akka Oromoon deemu jirtu kun natti hin tolle. Deebi'ee yoo an taa'ee callisee ilaalee amma maanta rabbiin guddaan dhukkub tokkotaas gubbanu jirtu nurra buuse qeerroon Oromoo akka troofu yaamtu dur ejjiteetti falamteetti biyyaa gizee nam galchanii yaamanii. Akkas. Nam dhidhiitatu arga. Dhaab dhidhiitattu. Dhaabnuuf tuufiyyuu abdannee itti no dhaabnuuf tuufiyyuu keessaa dhalannee keessaa nu dhalchanii dhidhiitattu. Ta Oromoo didda arge beektaa kan diddu Oromoo diddi bar. Dhaab Oromoo didda jechuun kijini. Eegi kalee haadhisii qee qabee akar taa'ee haadhisii qee tajaajila. Eegi gada nama Oromoo paartii nam 71 isiin diddi taate wanni duri itti yaniin jirtii kan jedhutti mata kee dhufee jecha. Maali fi Oromoon paartii lam qabdii asin jedhee Oromoo hogganaani Galaasa Dilboo ture. Namni yeroo jalqabaa pirezidaantii ta'e Asanaliitii OPDO. Asanali Oromoon Finfinneen ol guddachuu qabdii jedhee falme. Ani sin arrabsu ati sin arrabsu. Asin arsi Booranaa Asanaliin arrabsu. Galaasa Dilboo dhaggeeffadhu Galaasa Dilboo akka troofu baante ani ilaalin garre Wallagga. Anar Galaasa Dilboo arrabsuullee hin danda'u. Akkan. Nama arrabseellee hin garre. Jawaarillee yaa arrabsan. Boonsaallee in arrabsan. Lammaallee in arrabsan. Ammoo Galaasa Dilboo fi Asanali nama arrabsu Oromoo Itoophiyaa keessa nama warra sun arrabsin gar. Bet haq nama hin dhogurru. Nu Oromoo taanee waliin haasa'u jirra beektaa. Dhuga. Dubbiini gaaf al jirti kaan nu dhibdee Kamaal wayitti himanii akka dhukkubaan baanan Leencoo wayitti himanii akka dhukkubaan baanan namu wayitti himanii afaan wallaallee callifnee ta'een. Gaaf Oromoon dootee walii fiddeetti ardaan nam galchite sabii kana lafti tana warri kana mani kana marri kana bisaan kana sangaan tana warqiin tana jedhanii namaa gajjissanii gaaf namni machaa'ee of wallaale an qawweeyyuu bosonaan lakkifadhee jiru jedhu wallaale maannoo as fechi maannoo fechi arda gaafatammoo lammeessoo kootti gaafsin jedhani saati Oromoo irra gubdee qaamsa daffaa barbaadaa jettu inni eenyu qabsaa'ee ka jedhu mata kee kenna dhufu an akka Oromoo sitti haasa'u jiru an paartii tokkollee hin qabu ndee garuullee namni natti himatullee hin jiru. Question mark is it because we are women being sense qabna bar ilmi nama kun bar sense qaba. An warre dhaaba kaayoo dhaaba geegessuu miti. Annam kaayoo Oromoon nama wal qixaawu miti. Kenya fi Itoophiyaa biyya la jirra biyya sadi jirra nam bulchuu danda'u akka ammoo akkas jirru sochiin qabsoo Oromoo fakkeensi lakka ta'u malte OMN ijaaran dhugasitti hima OMN Kenya keessatti Orma Booranaa Gabra Garri gizee isaa wal dhabaniif gizee jilqaban geegessuu jiru yoo paartiin Oromoo kan hin hojjenne nu ABO goggodduu uma irra nyaan midhaan baddanaa kan mukirra wan kutanne maal goota Menati. Mal. ABO
OPDO dachiti. Jawaarille akkana jedhe barama jawaar yoo ati humna qabaatte dhugaa qabaatte ilalaal humna qofa miti dhugaa amma Oromoon bee dhugaa amana yoo ati dhugaa qabaatte ilalaal haqa yoo qabaatte yoo Oromoo mara ija takkaan laalte Oromoon si fudhata amma galaasa dilboonti jaallan Oromoo mara ija takkaan laala jedhama nama isa wajji qabsaa'ee hima ragaa ba'a isaa miti. Waan tokko sitti madaqifadhu. Humna waa'ee humna kan irratti deebi'a ani ati nam barnoota as baraate viidiyoo teessisiin hordofa. Dhugaas dubbata nami ammoo namaan beeku sabi sii beeka nam diqqa tokko ilaalin nam fiyu tokko ilaalin nam adoo wal dhaananiin nam dhukkub tokko namaa wal dhaananiin fayyinee jira ka dhukkub nam gari qabate doktiriinuu wal dhaannee nag du'a duwwedhee waliin dhiisu waan tokko sitti madaqeeffadhu British kolonii addunyaa tanirra Faraans laftii cuftii yaatee miti deemanii qabatanii miti biyyi sun turanii jiranii. Maaliif dhugaa uummataatti itti ka'e Jomo Kenyaataan gosuu fi qabatee uummata Afrikaa qabatee itti tokka'e Biritishitti nurraa ba'a Mugaabeen warri waliin barate itti dhoo'e Mandeellaa warri baratiin barate itti dhoo'e OPDOllee warri waliin barate wayyaanee dhootee jirti hawaasa makamtee jirti keessa baasuu hin dandeenye. Dubbiin OPDO tun akkisiin namaan galle gaaf cufaa yoo waan shaneen tun qabattee namaan kokkisitu jabaan cuftii keessaa laala jabaan cuftii keessaa qaroon cuftii keessaa ati gantuu an dheengaddu viidiyoo tokko dhageette waan an jedhe isi dhiiroo yoo Ali Birraan bitamaa yoo anami kun cuftinu goobana yoo nami kun cuftii hattuu yoo jaarsi laf jir saamtu yoo abbaan warri kun eenni bulchuuf deem kan jedhu gaafadhe viidiyoo seenee beeku. Mee waa takka dubbadheen yeroo tokko baay'ee barreen tanaan dura illee dubbataa ture uummata kana qeeqaa ture gaafa isaan qawwee sobaa qawwee Facebook maa sobdan jaran hin qabnu waa ijaarrannu jechaa ture bar yoo hin qabne bar homaa miti baqataa be qorambe waan be wal somnu hin qabu amma beekun ani wal somnee bilisa wal baasuun be afaan Facebook irratti woboo rukutaara gujii keessa yoo naan jette ati woboo gujii keessa hin jirre dhagaarta Boorana keessa hin jirre. Arsii keessa itti jirra yoo naan jettu atem arsii keessa waan dhufteen argini namni nan argu yoo jette YouTube waraana ABO ka durii beeki waraana gaafa galaasaa dilboo ka sagaltamii tokko tigalee qeerrolee kana dhiinfaa leenjisan tigalee waraana saniin yoo deemta ta'e bilisa maanu argite hin qabnu ilal bagaja dooyyoo bagaja hin qabnu Kota lafa hakanu ila be kun karumma hin qabnu be ila hin qabnu duwa waan takkan qabnu lafa hakanu be Oromoon saba guddaa be waraana isaa kuma kuran arsii keessa kuma kuran wallagga keessa kuma kuran Booranaa gujii keessa yoo baase Itoophiyaa halkan takka qawwee malee lukaan hin dhaabu waggan odoo qabaanne halkan tokko ila halkan tokko bita roopu waan tokko dubbanne asana safuudha jedhe jaarsi dhugaa yoo isaan harka qabaatanii qawweeyyuun barbaachisu. Qawween boson keessa Oromoon seentiin jirti qawween biyyi jirti. Akkasi. Qawween biyyi keessa agfunnaanii jirti taataaqiin qawwee poolisiin Oromiyaa qawwee yoo warri dhugaa qabatee dhugaa suniin akka galaasa dilboo sun akka roofu ati jettu warri dhugaa anamma ijoollee wareegamanii jirtanii dhugaa lafeen hin baasitu warri kun amma wanni waliit tafe an dubbisii gabaabsa wanni waliit tafe miidiyaa kan irraa haasawa ani ni Boorana ate Baalee yookaan Arsii jiri yookaan Wallaggaa jiri nu namii kutaa kudhanii tokko viidiyoo tan irraa haasafne wanni kun rakkoo uummata Oromoo fiduu jirtii Gujii Boorana Arsii wanni kun qawween tun rakkoo fidii yoo jenne sabkeen jibbine. Mirgan qabnu amma be amma Dawud ibsaatiif Kamaal galchuuti Oromoo nama farramee leencoo lataatiif Jawaarii kan jira an kana dhibe tulle yeroo baay'ee kana dhibu farramanii to bakka farramee to bachu beeta yeroo tokko bara ani xiinxaluu eegale beeta waa hedduu amma naasa'u malee waa hin xiinxalaa beeki nama illee lafaa ka'ee illee nama tuqu baay'ee lafaa illee ka'ee gandummaa nama tokko riizana dhugaa yoo qabaate dhugaa isaa sun garaana nyaatti beeki. Daawudii fu dubbataa ture nama kana meen dhiibina amma gaafa dhiibanii firee maashoo jechaani ture dura namni dogoggoree eenyullee abaaraa ture ilaalcha isaa deebi'anii immoo mee nama kana dhiibina Oromummaa irratti cicceera namni kun amma gaafa OPDOn kophaa isaa taa'ee Oromiyaa falmatu Daawud argiteertaami lakkaa jara kan namni kun addunyaatu Oromiyaa walumatti nyaannaa walitti qabnaa jedhaa ture bee miidiyaa kanarraa yaadatta gaafa namni
ati waraanan galchitu ati waraanan kennitu jedhanii marti itti duulee ila yaman gaafirde akka firdii gabayaa gaafa itti faradanii kophaa isaa adda taa'uun yaadattaami. Kanni mata akka qabatee taa'e jawaariin mata bowwaafachiise akka mata qabatee jaarsi. Gaafa sani meedhii isaa jiran hin abaarinaa mee warri dura abaartanii warri jibbitanii mee hin jibbinaa nama yaadaan jibbaa dhugaa isaatiin jibbaa jechaa turre. Gaafa sanoo maal gaafa nu akkasitti dubbannu roorroo sana foo dhaabannee dubbannu maal bakka itti dhalanne bakka ati bagajaa guyyoo gaafa akkasitti dubbattee uummanni Gujii fi Booranaa yoo si jibbe miti dhugaadhaaf yoo si jibbe har'a lakkii ati dogoggorte yoo ati jette ati ilma Booranaa ati deemi jedhanii Booranaa yoo si galchan kaleessa ilma Oromoo si godhanii kun abbatu of xiqqeesse moo ana xiqqeesse? Abbaatu of xiqqeesse malee siin daldaluu fedhan malee dhugaa tattee sun hin garre. Dhugaa tattee sun hin garre. Amla waan tokko sitti marageeffan namaatti roofu waan nagaafate siin jedhe dubbirraan si taake akka renaan ati jawaar guliin deemini jawaar dirqamu fi fixatee jira ati dirqam kakkeetti fufii jedhe nami dirqam qaba bara agdeem qaba Oromoof. Akkasi. Dirqam Oromummaa agdeemni qabna achi jiruuteen jiraanna bara. Ammaanii fi wanni akkasin jedhee fi abbaan gadaa kabaanan ganni 8 deeme achiin duuba loon ufii tiffate akkuma nama qubataaf waan amanuuf an demokraasii akkasiitiin dhaladhee guddadha gamma abbaa gadaa 71 ejja. Simple formula dhibin qaba. Akkasi. Ganni 8 isa dirqam saba hin qaba jil deema hin godaana waan irra qaban dubbii gosan deema ganni 8 hin duuba fixannaan akkuma loon tiffata nama hin qubata hin tiffata hin nyaata hin dhuga ana garumaan beeku. Waan dheessuun qabu waan siji waan badda sitti tolu keessa angorraa bu'ee An akkas beeku. That's right. Anin waan agas beekuuf. Amma wanni Oromoo convincing godhuu jira hin jirtu. Oromoo yoo fiin of wallaalte malee amlaali. Waan jedhan qubee afaan Amaaraa kutaa tokko jalqaba jettee biiroo ministeera baastee shaneen tan qabatee kaa'uu goote. Amma ijoolleen Booranaa fa'aa Baalee fa'aa Maalii fa'aa Adaammaa fa'aa yoo ta'e ijoolleen maan baasit laala abboo ijoollee qubee genereeshinii ta'a. Mani barumsaa firaayibeetii Oromiyaa kee jiru akka afaan Oromoo baratu gaafii qabnaa jette. Gaafiin deebisan. Demokiraasii jechuun coincidence answer. Gada abba gadaa ka dura raabomaa ture. Ilmaan gatuun akka Arabii ilmaan gatu. Gada kam kee dhaabbate gaafii genereeshinii dhufu. Genereeshinii nu duuba waan isin gaafattin beekta yoo isin gadhuufte. Nu nadheen iyyuu fuunu namuu walii galee akka loonii yaanaa yoo isin jettate pirezidaantii yoo taate yeroo suniitti hin taatuu gadaan akaakuun kakkee dubri gammee fuudhaa ture jechuun hin dandeettu. Because demokiraasii generation to generation gaafiin dhufa bara. Shaneen tun amma warri kuyyuu atteettee laaltu warri sun keessa gabbee dhiiroo dogongor jirraa jedhuuyyuu hin jiru. Ka al jirullee, ka boson jirullee, ka Finfinnee galeellee, and I don't know how their ideology is one. Ani kana dhibetu bar kana dhibetu mee amma ilalaal gaafa biyyatti qabsiisaa turan biyyatti amma ijoollee Arsii Lixaa keessatti Wallagga keessatti artistoota qabsiisaa turan. Yaadatta sagalee bilisummaa birraa fa'aa maal gochaa turan birraa gammatii fa'aa ishee maqaa isaa sirxee jechaanii turan tokko jedhe. Atamma ani ka'ee lafaa ka'eetti nama yookaan nama dhalataa Wallaggaa tokko yookaan dhalataa Harargee tokko ati Amaara waan tasfaayee ta'eef yookaan maal amantaa Ortodoksii kana hordofu ati Amaara yoo jedhe gaafni ati baddu gaafa ummanni ati keessatti dhalatte ati Amaara siin jedhe badda akkanuma akkanaa miti. Akkas. Gaafni ati baddu ati amma Boorana keessatti yoo ati yookaan ummata Oromoo garaacha jirran ummata Sumaalee illee argeen beeku ani Sumaalee haga guddadhe Sumaalee maa argeen beeku ani gaafa yuunivarsiitii galu arge Sumaalee maa jireenya kiyyatti dhagaarta namoonni Sumaaleetu dhagaarta garaacha jirra mee amma ati daangaa jirtanii daangaa Sumaalee jirtanii wajji ooltanii afaan beektanii daangaa Keeniyaa jirtanii namni kun Keeniyaa namni kun hiddaan Oromoo miti afaan Oromoo dubbata Sumaaleedha odoo siin jedhee siyaasaan si dha'uudhaaf fakkeenyaaf dhagaarta. Jedhame ilala Sumaalummaa kee kasii himu dhalataa ati keessatti dhalatte ummata Booranaa turagaa sii ba'a malee anaa miti. Gaafa ummanni Booranaa si salphise inni Sumaalee dhugaa jette gaafa boonsaanaan jedhan salphinni ta'e gaafsanii beeki. Sigalee? Nan beek sirri. Ati alaa ololteef
Sumaalee sin alaa olole Sumaalee sin godhu. Amma Oromoo keessa beekna yoo asii ta'uu barbaadan maal godhani yoo ati xiqqoo akkaariidhaa inni onnoodha daangaa farra hojii jiraate keessattuu amma daangaa gara dhumaarra Sumaaleedha sin jedhani yoo gara garaachaa xiqqoo Amaariif akkanas matte Amaara sin jedhan dubbiin beeyna Oromoo bee waan si dhibu akkasitti hin taatu Oromummaa walii kennuun hin taatu. Yookaan dabuubi shanshamannee dhalatee dabuubi jedhani bitta yoo mana amdiyoo tana birra no naaf birraa waliin haasofneen naani naaf birra gammadii wajjin akka kee kana haasofnaan maan naan jedhan seet birraan silxeedhaa jedheen namni naa barreesseen naani anis daangaa Soomaliyaa dhaladhe bii Soomaliyaa dhaladhe anis Soomaleedhaa jedheen ati Soomalii miti dooyyoo bagga jaata Oromoodhaa naan jedhe eessan na beektaa jedheen waan afaan haasa'e eegi isaallee hin jette nallee wajjadii jedheen maaliif dubbii toopikii kennirraa akka hin gorre Oromooni alkanaa wal danqartee anka dhugaa Oromiyaa fi Oromoo lolanii jedhee amana. Amma dubbiin akka teette anini wanni kun biraandi ta'ee jira. Ammoo biraandiin abbaa alkaa gale dhageeffadhu. Qubee afaan Oromoo abaa'oo fide. Isi abaa'oon tun nammoo qilleensi moo sagantaa moo. No dunga viidiyoo tijalle gubbaa yoo ati dhatte hin jirti dhiyoo tan nakkaatee jirti. Maaliif siin jedhe guyyaa leencoonii addi bilisummaa uummata Oromoo kee jira anin garaa jedhee alaabaa fudhatee bideemu leencoon alaabaa kenni fudhateedha alaabaan ka Oromoo eegi jedhani leencoo maanti irra dhowu. Ajaa'iba rabbii. Haya tanaas dhiifne leencoollee OPDO nurra deebii jetteeni deebi'ee. Gaafa ammoo Oromoon cuftii galaa jedhani leencoon shaanta ofii kaan fudhatee warri nu nama furi gale. Warri miseensa tokkollee hin qabu. Shaanta la dhageeffadhu shaanta namni Oromoo yaa'u sun cufu dubbii kee jira waan an argibeetta dubbiin sun nam dhibiin dhibdu maalumaaf shanee calla dhibdi shaantaan jawaar laalee xiinxalee badaa jara kan jarri kun of jijjiiraayyuu jedha kana dhibu of jijjiir amma bee yaada tokko amma laal ABO keessa kalees ofumaa ol fixaa turan dhugaa siima ofumaa isaaniitii bee wayyaanee jaala bee gootota ofumaa ol nyaataa turan ilaalaa attakaleeniis Ya, ilalah, yo yaada ati qabaate amma fakkeenya anaafati yaada wal murraan namni fakkeenya Oromoo ta'e ay Oromoon fakkeenya mee masfiin fayyisaa fudhannu masfiin fayyisaa maal jedha Oromoon amma aangoo qabate Itoophiyaatti aangoo qabanne afaan Amaaraa illee ka Oromooti ka Amaaraati miteedha inni dhagaarta ka Oromooti bakka hin barannee jiraannaa jedha mirga qaba moo hin qabu akka sabaatti akkana yaadu mirga qaba ila kana beekuun nama barbaacha dura namni ani ABO'dha Oromoon nuti ABO'dha Oromiyaa afalmadha namni jedhu mirga qaba moo hin qabu hanga siyaasa isaa gurgurate Nabiratin kana beekuu dhabuun immoo kana beekuu dhabuun dimokiraasiin ati ijaartu hin jiru ka sobaa yoo ta'e malee beekte dimokiraasiin asirraa bare eegalame amma aangoo nama meeqa maaliif Daawud qabu aangoo moo halaafinata responsibility amma kana dhibu kana aangoo moo responsibility iyyuu barbaadu jira malee hin qaban what's responsibility look ati nama proposali dhiyeeffate nigdificaati tokko baafachuuf yoo deemte certificate si kennan maallaqichaa iyyuu hin qabdu. Proposal tokko license fudhatte. Okay, license makiinaa fudhatte. License makiinaa gida si kennan ati gaarii iyyuu bitane drive test deemte license si kennan. Akkasiyyuu. Makiinaa bitachuuf gana hojjetta bar makiinaa bitachuuf license qabda malee. Akkas. Gaaf makiinaa bitattee karaa irraa baatee oofte responsibility karaa qabda barat responsibility umma karaa sun deemte traffic eeggachuu. Yes, dubbiin tokko sii galcha dhageeffadhe waan kan sitti irra deebi'ee Oromootti immoo akka malee jaalannaa nuun kun miidiyaalee irraatti isa waggaa hedduu jirtanii nullee maraataan keen tokko tokkinum jira. Ka shan irra maraati. Booranaa Oromoo fi naasa'u. Waa'ee paartii kan callaa haasa'u. Maraataan kutaa cufaa shan irra maraati. Waan tokko sitti hima. Shaneen maal yoo ati shaneen maal nu goote tuni Oromoo jibbita siin jedha. Abbo Oromoo jibbine. Ibsaa bitummaa jedha maal jedha si wayyaaneedha nuun jedha gaafa nu bardiina dura dhaabannee falminu hin jiru inni. Mee amma miidhama kanarraa hin jiru namni isa dhageeffatu hin jiru odoo dhufe. Ambar embaasiyaasi gaafa Oromoon alaabaa magaalaan jirkan gaafa Oromoon baandiraa baqattee an callaan qofa dhaqee mucaan Harargeena waliin jira. Afaan shaniin haasa'ee ogaaden cubsii fida. Dur dhaabbadhee falmee jira. Individuality embassy Itoophiyaa abbaa isa baay'ifaa kan dhufan. No way jedhee sodaanne man hin teennu.
Injira dachi nakani bakka akkasii nakani isaan. Duub dhageeffadhati. Akka siyaasa amaaraa siyaasni amaaraa akkami. Maan naan jedhan bees biyyi dhagayi waan naan jedhan warri biyyi dhaquun dandeettu footoo si kaasanii jirani aaneen yoo aaneen gan jidhuuf biyyin deemini haatiti dhiirnaan dhalli jedhee biyyi deemi. Awwa gaafadhe an paartii bakkin bu'ee jedheeni ani koominiti bakkin bu'u ani akka Itoophiyaa akka Oromoo dhufee wasan gaafadhee jedheen kun dubbiin tii gabaabdu am dubbii siidee dhagaye Oromoon guutuun hin galti. Wanni am nu iyyisiise ganna 40 qabsoon Oromoo jirti jedhanii ganni 28 booran kee jirti. Namni cuftiin iyyuu Ameerikaa ka'eetti viidiyoo zoonii kibbaa waraabbatee gala. Eertiraa dhaquu hin danda'u. Namu zoonum kibbaa waraabee gala. Isi zooniin kibbaa tuniin gan 30 qawween itti deemu jirti. Eegi Oromoon galtee kutaan 11 galtee abbaan nagaa galee abbaan Jiffaar galee abbaan Mancaa galee abbaan Wancaa galee abbaan Qancaa galee cufti galee wanni Bosona nu bineensan qabnu bineensi dishoo jira baalee dhaqanii eeguu malee nu loon qabna loon nuti sani ado isaan tira loon Booranaa nyaap irra ennaa jedhani nan bineensi Bosona Booran kees bineensi Bosona iyyuu jiru loon malee dishoo dhaqani baalee kan bineensi Bosona jira amma hayyee gaaf Oromoon ammoo kutaan 11 abbaan gadaa yaamee jaarsi yaame ardhammoo deemanii eegi injineeri nama kakkee barat booranii tokko qabu injineeri moluu ganyaadhanii dabballee qabu sirni gadaa cabsanii dabballee cabsanii ka dabballeen gadaa dhibiitti hin dabar kan biraa dabranii oriin duri nyaatan kan cufti amma nu gubuu jalqabee jecha haa dubbiin kutaa miti akka keessan wal miidhisii jiraan armaan ukkaati. Hayyee Kamaaliin kalee rakkoon himan gallaan callise. Jawaariin rakkoon himan gallaan callise. Leencoon rakkoon himan gallaan callise. Isi ka fula sadiitiif qoote irbaata obootiif leenci bosonaatiif karaa nagaatiin falmaa jedha paartii tokko paartiin kun ufiin falmuun jirmoo sabaan falmuu jirmoo sabaa falmuu jira tanaa gaafii ba'ee Oromoo dhuftuuf wallaal. Ajaa'iba baay'ee nama dhibba. Am dhageeffadhu. Kamaal garchuu kalee lagaan deemaa yoo jedhan gale dhiisee laga. Leencoon shir hojjechaa turee jedhan shir dhiisee galee. Galaasaan ammoo gaaf gabba'e yoo galaasaan Booran dhaqee keenya diresi dhaqee miilaa jiganii dhungatan. Akkasi. Anaamiti arriyoo ati ummata Boorana ka qabsoo adda adda kee tur bilbilee gaafadde. Huus galaasa jettee natti himte. Namuni. Arri Daawud ibsaa dur Daawud ibsaa arri Booran gar Gujii kan fuul hin deeffatu. Hindeemu beekama kana dhiisi. Amma wasi gaafa dhageeffadhu Abiyyiin ganna ganaatti OPDO'n korojoo ataa turti yes fakkeessitee atti mirchaa jettee gize gari waan warri siin jedhu paartii kan namiin filannee isan eenyutti isan filatee eegi galaasan buqaa Daawidumaa taqitaa mararaan yoo hidhamee ba'isumaa tokko durtaa namiin buusu dhageetta namu kaampaanii jaarratanii kaampaaniin Adidaansiif Naayikii biraandii kafeede namaa waya keessa bitata. Absolutely. Aboleen Oromoo kaampaanii malee dhaabaan. Yeah, that's the truth. Yes, kaampaanii keessan dhaqaa gurguradha biraandii. Ammoo qawween amyoon jaaran nun barbaachiftuu ilmaan Oromoo wala dhun qabduu Gabraaf Booranaa wala Borgujii bor qawween tun ummat kee am dhageeffadhu aga biyyiin qabate nami qabanii harka qabanii nam dhibbi tokko yaga'ee jedhan Booran keessatti. Nami harka qabanii ummatuma kalee qallabuutu kenna. Amma dhageeffadhu gara Itoophiyaatti dhiis ka mootummaan qabdiisi ka ABOn harka qabdu. Nam jilbuufat ka aadaan iyyuu qabdu ka yoo ni wayni beeti jiru harka walitti dhani dhaqi jilbuufadhi dabballee buufadhi deebisee dhani wayni beeti deebisan harka qabdi harka qabdi. Injineer nan barat nami isiin guurti nan barat Oromoo calla qabsoon ayyee kutaa Oromiyaa keessa Gujii Booran nam dhiigan Gujii Boorana calla barbaaddi. Waan duubatti barnootaan duuba hafaniifi kanaaf akkuma barbaadan waraana godhachuudha.
Tanuma be. No, ka ijjeechan itti dabartu. Ka dhaabirraa ajajii bahee jedhee. No, keessa filaniiti moo? Fuguuranii nama harka qaban nam barate ka man barumsaa man yaalaa ka injineer karaa jaaruu deemu kan qabanii guuran namni amma warri deeggaru ka biyyaalaa jiru maxxansee maqaa isaanii ijoollee Booranaa ijoollee Gujii maxxansu nam barate callaa nam barate bulchaa nam barate bulchiis magaalaa nam bara ammaan tan ijoollee barkalee aboo deeggarte gan 27 28 29 jirti bara. Namni barate waggaa 27 dura hin jiru baay'ee beekama. Dhugaa. Ijoollee xixiqqoo kan guuruu jalqabdi humnaan tarkaanfii irraa fudhannaadhani tarkaanfiin abbaa torbee ka sabdibii Itoophiyaa kee jiru Oromiyaa kee jiru irratti hin fudhan ka kutaa Oromiyaa keessa yoo Wallagga dhatte Wallaggum callaa fudhatu yoo Booranum callaa barbaadu Oromum callaa barbaadu wanni kun si shakkisiisu nuan bar nu shakkisiifte baay'ee nama dhibu. Nuam qabsoo wanni si nu shakkisiiftee fi qabsoo kalee gaalitti qalan qabsoo kalee keenya paas waa agamitti buusanii matawwaqa kennanii fi akka mootummaa yaadu kaar dhammoo deebitee barataa kakkee kagan 27 goopiidiyoo nachun keeteetee abaa caadaa kan nan barsiiftu. Tanirraa nu duulte sadeesitoo kompileeni isaanii jibbaniin an dhuga rabbisitti hima dhaabaa tan wannan irra jibbe waan jedhan qeerroo bilisummaa jawaarii nurra fudhatee qeerroo bilisummaa Jawar fudhannaani Oromumaa finiinse wanni inni tolchin jirtu ayyee aboo jaaree jenneen alaabaa nurra fudhatanii hayyee leencoo fudhatee biyyaatiin gal maqaa nurra fudhatanii jedhan ati yoo waanum cufa ati boonsa guyyaa hunda wanarra fudhatanii jette soomaa sii gonnu akkam sii gon namni dhaanina yeroo tokko yoo manu gabroomsatinillee gaafii Oromoo galmaan gaanu gabroomsa amma fakkeenyaaf amma Isaayyaas yoo laalu Eertiraan nutu Eertiraa cunqursee Isaayyaas irra taa'ee jedha malee uummata Eertiraa biratti akkasitti hin dubbattu akkatti quuqamanii argiteemi. Assaayimentii isaa waan qabsaa'eef galmaan ga'ee aangoo qabate akkanuma kana miti waan uummanni fedhu. Nu gabroomsa akkasitti ani yeroo tokko bar mee aangoo qabadhaa nu gabroomsa labee aangoolee bee qabatanii Oromoo ilala aangoolee bee qabatanii kaayoo galmaa bar ila madaa Oromoo san fayyisanii madaa akka Oromootti fayyisanii. Akkuma Tigreellee barkutaa tokko keessaa baanii aangoolee qabatanii nu cunqursan waan sadibu. Uummanni kun bar uummatuma Feesbuukii gubbaa taa'ee ilaal Feesbuukii gubbaa taa'ee waraanni isaanii Feesbuukii gubbaa jira. Amma waraanni boojee karu abbaan torbee waraanaan ajjeesu waraana poolisii Oromiyaa ta'uuf dagatu nama Oromoo ka'uuf dagatu. Nama hiyyeessaniitii daa'ima guddifatu kun kooppiidiyoon argitee ergattu kana kooppiidiyoon ergattu doolaar birii 35 guyyaa ka oolu birii 35 qawwee dheeraa tokko qabatee kun kamandira keessa nagaa eessisu argitee nagaa naannoo. Hiyyeessa jechuu be hiyyeessa malee agaazii tokko ajjeesuu be waraanni isaanii agaazima tokkochi naaman agaazima tokkochi. Ganni siddamii laal nu bir ganni 28 jira dhageeffadhu ganni 28 Videoon alaatti ummati irra beesseen guuran zoonum kubbaatii waraaban. Even gaafa Kamaal galchuufa Yaasin Jummaa dhaqeellee achi waraaban. Duuba wanni jira akka boonsaan baanu biraandii kaampaanii kanaa miti nu hawaasa Oromoo waan waliif fida barbaadu. Waan uummata Oromoo waliif fida barbaadu. Waan gosa waliif fida barbaadu. Waan nagaa gosa buusa barbaadu. Malee waan guyyaa cuf hawaasa Oromoo walii duulchisee alaa walii duulchisee alkanaam eegi wanni kun galti nagaa argannee jirra. Am namni nagaa dhabuu jiru ummati bijiru. Nu alkanaatti ijoolleen teellukku mukaan nyaatti dadhabneetti alaabaan 14 nu wareersite. Magaala nu jirru keessatti Oromiyaa miti Itoophiyaa miti Afrikaa keessaa miti beek biyyi faranjiit guyyaa cufaayyuu guyyaa gootota fula 13 kabajan. Hayaa jedhe tullee nu dhaqqabde gooti dukuun tokko atiisi waaqoo guutuu harka qabdi anis waaqoo guutuu harka qabdi atiisi elemoo qilxuu harka qabdi anis elemoo qilxuu harka qabdi waraqatum tokkoo fi warri kun isi warri kun nu angwal ga'ee hedduu OMN gubbachuuf hin jira beek warri kun nu barat moo nu baratee kan jedhu shakki qorachaa turee jecha gaaf qoradhee laale yaa rabbi guyyaa tokko gandaa galchi dubbitan addaan gargar nu baas nam rakkoon deemuu jedhee barani. Abboo rabbiin fuudhee biyyumaa galche. Ayyee. Addaan nu baase. Jawaari
Kamaal galchuu arsii jaaree gandi jaaree Kamaal ammoo ak dhugaa rabbi yoo dubbatan gandi hin beekne waraan dargii ture waraanii ammoo gosaayyuu hin beeku abbaan kiyya waraan keessa ture gosi dhiisi namaayyuu hin beeku waan jedhanii sun malee Kamaali waanum Tigreen gara gubdee maali jedheeni biyyi suni waraan karaa fudhatetti woboo jire dhesee waan beekta warri dhageeffan nam sadii wal dhabee jedhe jaarsi guddaan tokko leencoo lataati galaasa dirbooti Daawud ibsaa wal dhabee sadeenu wallagga waan Booranaa fi nu tokkollee hin beeknu naan jedhe bar nam kennu guddaa bar nami wal dhab nam sadii jedhe leencoo lataati galaasa dirbooti Daawud ibsaati nami wal dhab warum kan sadeen nami dhibiin iyyuu kan sadeen ka wal dhab nami adoo deemuu qofaa tafe galaasaan dhugumsuun qabatee agamma Oromiyaan gahe duub nami afaan ofii kanaa fedhee gosaafillee wadhabaa sabaallee wadhabaa warri kunini paartii kanaayyuu aboo kana wanni sidaamtii jaalattee nuuna dhuu jiraniif maqaa kan akka nuuna dhantochuu jiraniif warra shanee jedhan karaa tochisiisuu jira. OPDOn dhibbirra dhibbaatti waan kan balleessuu hin dandeetti ma hin tochinee jenninu akkuma proofu jetti jennu. Akkas. Ammoo siyaasaan aadaatti iyyuu waan cuuf wal biri addeen balleessitu. Rakkoon isiin uumti kan ittiin daldaltee uummata garuu fi fudhachuu feeti. Dhibba isa amlaan uummatii am gujiitiif Boorana garuu OPDO baqachuu aansi. Nu bannee bisaan dhabnee midhaan dhabnee barumsi dhabnee amma eenyu mootummaa toffatan. Siigalti. Nu ammoo hawaasi jirtan isanii miidiyaa kanir jirtani dhugaa jirtisu warri hin dubbanne arrabaa mitam atoo mana arrabsitu viidiyoo tattee dulaal exactly anam baag viidiyoo hojjechuu jalqabe atum lama namni kana dhibu beek namni maa dhugaa didaa dhabe ani beeka maa dhugaa dida amma be okay caccamne hin qabnu haa kaanu maa dhabe ani yooma be bilisummaa illee uma feene bar hin qabnu haa kaanu ka qabnu illee gandaan jaarrame nuun ta'u summii nu keessattis ta'a oromummaa balleessa hin qabnu haa kaanu yoo jedhani kun salminaa miti be wasi gaafadha barnoot beer ati nan barate nama addunyaa agarree baqatummaa kee turree miti OMN gaaf jaaran jawaar callaa jaare namoota gandaan deeman abaarra asirraa hin ari'a hin fayyada waan ta'eef yaada gal'aalleen qabanii naannoodhaan jaarraman waan ta'eef hin ari'a amma ari'eera takka amma suusii anaamsiiyyuu Booranaa farsii abbo anaamsiiyyuu nu Oromoo Booranaa farsii waliin haasa'u jira Oromoo jechuun tana garatanii akkas abbo Hello. Endaga. Abbo Oromooni Boorana bareentu meegi jedhan anaamsiiyyuu haasa'u jira kadhibiilleen ka dhugaa qaba dabalamuti duub laal gaafa OMN jaarani jawaar callaan hin jaarre Oromoo waliin dhufe ijoolleen Oromoo ta'achi keessa baateetti wal dhabde maqaa waliin xureessin ciccite galte haa hojjatuuti itti dhiisa jette akkas laal nu yoo walii quudne yoo walii quudne akka bakka tokko dhaqqabnin beeku yoo guyyaa sun sila abdii fiixee fayyooleen achi keessa baate cuftiniyyuu walii duulanii sila wal gulyaari Addamoo fi Maamad Addamootii fi Jawaar Gidaddambaa Maamad Addamoo lakke anumaan jedhu cichi nami beeta wal hojjechiisuun dhabu walii dhiisa boonsaa. Warri kunini Oromiyaallee sittin dhiisu jaarsi Boorana tokko mammaaka jaartiin jala sokkite adontaniyyuu inni mana sokke inni jaartii jala sokke uwwete jaartiin maali yennaan jaarsan na jala sokkee jedhe ennaan koottii maanguddooniin dubbii walti san gaafannaa jette maalii fi dhalaa sokka dhiirtiin sokkitu ati maaliif sokkitaa jette maaliif jala baata ennaan jaartiin tiyyuwaan isiin jettu siin deemaan jennaani naan hin deemtuu jette haya ati naan deemii jennaani alleen siin hin deemuu maal feetaa jennaani si kee deemuu fedhaa jette atis naan hin deemtu anis siin hin deemu
ammoo si kee deemu fedhachuuni si dhibuu fedhaa si rakkisuu fedhaa jecha bara. Jaartii biraas hin fuutu garri tokkos hin deemtu ani si rakkisaa jetta akkanumaatti si rakkisa ak jiruu keeti. Akka isiin akkasuma hin rakkifneef bira deemee jetti. Bira deemee jetti. Akka isiin dhakees hin deemneef isi bira deemee jedhi jaarsi beektee mana deemee jedha beektaa. Duuba nuyini addi bilisummaa uummata Oromoo akka baantu nu addi bilisummaa uummata Oromoo galaasa dilboo eegii galee abbaa nagaa galee abbootiin qaraa hangafa yatti gala warri shirritti hojjetan galaasa dilboo duraa shirritti hojjetanii Oromoon cuftiin beetti. Eegii inni warraa gal dhaga'i eegii inni gandaa gal dandaan chaalenji wala godhanii qawween hin jirtu qawween rakkoon hin jirtu. Yoo aqliin sammuu chaalenji godhuu danda'ani galaasa dilboo sun ammoo waan tokko hin shakkin kijib tokko didanii. Itiyoophiyaan in jiddii miti funnaani na dhaabbattu tokko hin jinne Itoophiyaan marroo gam jiti. Yohaannis mootummaa gamii jika Itoophiyaa? Baay'ee sadiif afur hin ta'a yoo xiqqaate. Mootummaan sun cufti yoo jigta akka Oromoon yaa jidde gandumuu fi qubatti. Takkallee abbaan barbaadoo jika Oromoon achuma way wallagga bootaa gadhiisa way arsii yoo ani namaa waan jedhe yoo abiyyiin kunin ijjeessanii jawaar kan ijjeessanii naa yoo naa jedhan ammaan kan ijjeessanii jedheen. Yoo naaf jedhan ammuun kana ijjeessaniiti jedheen. Maaliifi naan jedhe hay Oromoon abbaan Jiffaar doonaan Jimmaan inum hin jirtu jedheen abbo. Jaataniin doonaan Booranii inum hin jiru. Waaqoo guutuu doonaan Arsiin inum hin jirtu. Jaarraan doonaan Harargeen inum hin jirtu. Inuma jirti. Ummati kun inum jiraata gada isaa jiraachisa jaarsi isaa jiraachisa abootti san jiraachisa ittanii nu geessan gad hin buusina nu dhagaa guddanne awwaan dhagaa guddadhe dhaga'i awwaan dhagaa guddadhe biyyi faranjii jedhaniillee dhufee arge. Aboo baanantan dhaga'ee dhaladhe guddadhe ilaan argu dhadhabe barani. Dhageettum callaa tafe. Akkasii nam biratti nama biraatti illee kenna isaan illee na komachaa jirani mee warri deeggaru kun mee homa deeggartanii oromummaa deeggartanii dhaaba deeggartanii addaan baafanna. Yaa ilmaan Oromoo dhaabaa fi Oromummaa addaan baasa. Oromummaan dhaaba dursitu. Nuyini Oromummaa yoo dhaab dursite dhaabdiin jiddii maqaa jijjiirratti ODOLFin ODP taati ODPin ONN taati maqaa shorti kiliyaa baafatanii Oromummaan ammoo dhaloota Booranaa bareentuma wanni tochan hin jirtu. Dhaab dur hin marsina. Ummat Oromoo dur marsa. Dhaabaalle ammallee dhiiba hawaasa Oromoo waan inni fudhadha jedhaan yoo kee jirtan dhaab kee jirtan. Keessumaatti warqawwee qabu. Warqawwee qabee raasa kee yaa'ee bineensi bosona bilisoomsin jedhu kana gorsa oofa yoo miseensitti taatan nu yaamichittum jirra agalanii tagalti nama 40 galee galata waaqaa nami sila jawaar harka duwwaa galee dheengaddarra ammoo nama 40 galee boonsa horii bulii deebanii yaad keessaniillee waliin jijjiiranaa gizee gari wal agarraa allee yoo laayini seenee ak wanni kun nami dhaabaaf Oromummaa addaan baratuutti qabsoon dhaabu. Qabsoon kenni nama dhaabaaf Oromummaa addaan baradha. Dhaabnaaf boonsaalleen jaarrachuu dandeenya. Dhaabnaaf mucaan kiyyalleen jaarrachuu dandeenya. Maaliif fakkeenya dhaabaa sitti hima. Eenyu natti keessa baam nagaatti nigaasoo gidaadha biyyeen isaa sablatina pireezidaantitu keessa baay'ee akka hin dhuunfaa dorgomu. Immoo ati dhaabbii akkati. Fulaan inni itti gurgurat Oromiyaa fulatti dhalat ammallee waan ajaa'iba Oromoon waliin sobina anaaf si waliin sobne arge. Oromoon nami kamuu fulatti dhalatee dhaqee filatamee filamee dhufa. Akkana kan jedhu beeysa amma barra ati amma Booranaa deemtee Gujii keessatti anaafati odoo dorgomne dhugaa yoo dubbatte simatu mo'ata. Namni si beeka waan ta'e kuni gandummallee miti bee namni si beeka waan ta'eef waan si amanuuf. Akkas. Arsii yoo dhufe anuma filatanii beelee anuma filatanii anuma beekan filatanii badaallee yoo ta'e na gorfatan malee. Akkas horii bulii deeman. Kanaafuu Daawud ma filate dhugaan jiru beekanuma ila. Kan akkamitti walitti araarsine Oromiyaa jaarraadhaami gaafin kee yaada kanneen walitti araarsine. Wanni nu jennu jaal Daawudii rehabilitation fedhanii warri bosona keessa galkuun ni beektaa yoo ta'u baqataa kee turtee iddoo turteellee rehabilitation fedhan bakka gorsitoota fedhan.
warri kun amma paartii agamma warri revelation kee jira falmummaa qawwee kee jirani yoo Allah aasaan isaanillee maannoo osfechi maannoo fechi biyyi kana waan mootummaan jigsiyanii bar ka dhufanii qabatan no revelation fedhan gize gar indedhan gize gar ado sirruma haasa'u jirani dubbiin maraataa hin tuttuxxee Oromoon adot nagaan ta'u jedhee rifataa jedhani beektaa revelation fedhan rebel aadom rebelii takkaasi no aada rebelii takkaasi inni rebelummaa kee ture dhugaa jirta Oromummaa sitti manii gorsi fedhanii yoo nulleen gulitti yine in wareeranillee warri kun yoo anna fakkaat no ammoo wanni nu gorsinu paartiif dhaaba makka keenya laal Raila Odinga paartii san seenuu danda'a Jaluu miti gosa waliin qabatu ammoo inni gosisa keessa baa alleen gostii keessa baa ammoo paartii waliin qabu akkasi maaliif yaada irratti walii galtan yaada jechuun paartiin yaada irratti tokkin kuulloo naan jedha agartaa fuula mas ani kun kuulloo naan jedha bar tokkin nagaan meena fira isaan leeroo leen qabu yeroo dheeraaf ta'e asirratti ayyee horii bulii deeman ayyee galatoo ilmaan Oromoo jiraatan dhugaa jiru kanuma dhugaa kanarraa maxxanii yoo ittiin safu Oromoon isin laalti Oromoon hoggana barbaaddi dhugaa jiru kanuma gaafa haqa sanirraa dabdi Oromoon gabroomeetuma akkana tafa malee isinirraa hin fudhatu hin bitatu isinirraa Oromoon haqa malee hin bitatu akka Amaaraallee hin fakkeessu Oromoon yoo ati dabde arge hin dabdeen taatu ati hin taatuma sin jedha dhugaa jiru kanuma be dhugaa san warri fudhachuu hin barbaannu jettani qorqalbii Oromoollee hin beektan seenaa Oromoollee hin beektan deemaa qoradhaa bosonuma akkuma jettan qawwe maan koottaa akkuma wayyaanee san koottaa humnumaan bilisoomsa kanuma wanti isin hin jedhu kanuma lakkii hin araaramnaa seenaa Oromoollee hin haaromsina yoo jettan taa'aa mari'adha dhugaa jiru kanuma tokko ol qabnee tokko gaqqabuuf miti kuni waaqnuun arga Oromoonuun argitin beetti Oromoonuun kanaaf yoo dhugaaf qabsooftan dhugaaf qabsaa sabaaf qabsaa saba rakkoo jalaa baasa haqa jiru fida qubee road map amma Amaarri Nuuf kana baasa ta'a nu akka Oromootti akka dhaabni Oromoo walii galee ajandaan Oromoof qabnu kana jedhamee baasa me ABOn shane leta itini ABO Dawud meennu ka ABO jarra galasa dilbo tai kamal galchu tai hayyoon ODF tai me opidio dhiisaa yoo opidio me qaama biyya bulchu ajennu wanti Oromoo dha ta'u kana ijjannoon finfinne raqamnu kana ittiin bulmaanni Oromoo kana jedhamee nu garsiisame ma oduu odeessitan ma oduu odeessitan yoo ma walillee tokkos yoo ta'u baattan me fida injirtan ibsa ijjannoo mallattoo kaartaa fi alaabaa honnoodhaan garbuudhaan marsitanii adda bilisummaa Oromoo itti garbuudhaan zuuraa marsite alaabaa urjii qabaa alaabaan ko Oromooti hin deemtu akka mana keessa kaayatte alaabaa kamaa'illee alaabaa kaanunno irba kaaya harbuu masqalee bakka Oromoon kana bira kuteera kana bira darbeera nama dalagaa ama mee jawaarin qeenna malee mee namni jawaarii ol hojjetta yoo jiraate mee jirtanii as keessa jawaar tokkochi hundi keessan bakka takkatti odoo cafallaqamtanii bakka takkatti isan geettan mee jawaarin qeenna aboo sirraa ilollaan hin qeeqna malee nuti mee jawaarii ol mee maal hojjeta mee amma haasofti keessan jechi jawaar takkattiin dubbatu hiikaa qabdii Oromoo bira fudhatama qaba hin gurgurata jechuun siyaasa isaa yaada gurgura siyaasa jechuun yaada gurgurachuu yaada kee namni sirraa bitate ati nama siyaasaati yaada namni sirraa bitachuu baannaa ati dhugaallee qaba daazu waarq hin dalagu shaneen beeka namni yaada isaanii irraa bitu hin jiru isaan garuu dhaabatanii nuti sirriidha ati sirrii miti jedhanii mormani namni tokko barmana tokko keessatti namni lamaa sadi waan tokko irra deebi'ee siin jedhe noo jedhee yoo tokko irratti namni lamaa sadi yaada tokko jala luucee maaliif jedhe namni sun jedhe yaada san madaaluu sirra jira beans at least yooma yeroo sanis fis defense gold manatti galtee maaliif namni kun irra tarabaarrabame anuma qofa akkatti nagaafata kophaa kee jechuun namarra jiru isin akkasi of gaafachuu fi hayyuun qabdan beekaan qabdan leadershipin qabdan taseetu mandara keessaa walii yaa'ee maqaa bobsootiin deemu taas no namni barate hin jiru achi keessa ka baradhe jedhullee ka gandaan deemu ka ajandaa siyaasa isaa ajandaa akka Haile Sillaasee ajandaa Haile Sillaaseen sanyii tokko keessaa ba'ee sanyii isaa nagada Yihudaa dheef waamaa hima sanyii Biraanuu Naggaa ajandaa akkasiitiin deemtan yoo ajandaa akkasiitiin deemtan Oromoo wajjin tarkaanfatan bara dheeraa ka isin cabsullee Oromoo tokko ana tokko kuno dooyyoo bagajaadha nu as keessa nama akkanaa kana nuyi ka isin cabsu tokko mokko kokkee qabee ka isin darbu
Weedar waan feete fidde ol utaalte akkuma ati hireen ani qabuu fi hireen dhaabni tokko beekaa ilmaan Oromoo. Hireen dhaabni Oromoo har'a qabuu fi hireen isin akkana dhuunfaatti qabdan tokko of amana. Qawween qaban oduudhaami. Nama kakaasuudhaami informationii dabarsuudhaami itti jirra. Okay? Yaada kiyyeen bitataami namni deeggaraa kiyya hin hiriirsa jechuu. Siyaasa jechuun beekanuma. Waan biraa kamii miti be. Yoo ABO taate ABO Oromoon bilisa bayotte dhattee ABOn maqamtee wara akkuma sirna durii yoo ABOn jiraate ta'e dhugaan. Dhalate deemtee hiriirtee Oromiyaa bilisa baafta. Lakkin barbaadu itti ofuma kanuma be siyaasa jechuun be waan biraati miti. Jawaar nama kakiyyaati be. Doktoraateetu jaami maal kan Jawaarii ol baratanii profeesaroota maa deeggarsa dhaban. Yaada gurgurachuu hin dandeenye gabaatti baasanii waa gurgurachuu hin dandeenye. Innis maal politics. Isa gaafa gurgurattee deeggaraa argatte namni tokko Jawaar nama tokko jaabar maa sodaatti amaara akkanatti yaada isaa namni bitatu Oromoon baay'ee bitata kutaa kam keessa irraa bitatan waan irraa bitataniif humni Jawaarii ummata sammara waan ta'eef humna Jawaariin sodaataniiti miti Jawaar halkan takka ajjeesuu danda'ani nama tokkicha yaanni inni namni isarraa bitatu suni kumaatamaan akka Jawaartu waan lafarra jiruuf nu nyaataa jedhanii sodaatan. Opiidoollee wanni Jawaar tuquu diddu siyaasa Jawaar bitatteeti miti. Ummanni Oromoo achii nu ari'aa jedhani. Yoo Jawaar dubbate ganama ajandaan jijjiirame hin agarre. Jawaar waa barreessee walitti dachaanaa jedhee xiqqoo dhaddannaan qawween qabu bar. Dhugaan jiru kanuma waliin burjaajessinaa. Ati qabsaa miti. ABOn kanatu sirriidha kanatu sirrii miti hin jedhina. ABOn hin caccabdee yoo jette hin caccabdee hin jirtu jedha. Walumaa galatti. Neutral ta'a ABOn hin caccabdee kamuu ABO gandaati marti isaatu na amana. Kee ABO gandaati fi ABO ka humna hin qabne illee walitti dhiyaateeti waan humna dhabeef walitti sissiqeetiin hin gurmaa'u eegale jechuu. Eegale. Kaneen naannoon of ijaartee murnaan of ijaartee dhaaba harkaa fudhattee hedduu isaanii Galaasaa Dilboo fa'aa hundeessitoota. Galaasaa Dilboo dura Magarsaa bariitti hoogganaan ABO nama Arsii dhalate saguretti. Galaasaan irraa fuudhe gaafa Galaasaan itti Wallaggaa maa fuute namni jedhee hin jiru tokkollee. Maaliif Oromummaaf qabsaa waan ta'eef. Irraa ari'atee namni murni naannoo tokko irraa ari'atee gaafa jedhu murnummaan achi keessaa ba'e humna biraa sassaabachuu eegala jechuudha. Jaalatanii jibbitanii beektanii amma isaan akkam ilaala. Nu qawwee qabnaa. Qawwee miti beeka dalagu yaada gurgurachuutu dalagaa. Amma mee Daawud odoo amma ba'ee dubbate. Galaasaan osoo ba'ee dubbate kamtu yaada bitata. Yaada kamtu fudhataman Oromoo yaada kam fudhatti. Tinkii taabootiit. Isa lamaan adda baafadhaa. Qawween guddaan isa. Siyaasa keessa qawwee guddaan. Humna uummataa san qawwee guddaan. Oye warii hartee namni qawwee qabatee si waraana dhufaa egaa yaada kee bitate. Wala baakee dhufta Oromiyaa diiguuf deemta waraana dhufee mataa si facaasa. Qawween mana keessa jira. Albee fidatee dhufa yoo dadhabe yaada kee yoo bitate yoo yaada kee hin bitanne qawwee miileena tokko soo qabaattee Oromiyaan bilisoomsitu. Astru kanaaf beeki. Dhugaan jiru kana dhugaa kanarraa hin dabina. Haqa kanarraa hin dabina. Yoo dhugama Oromoo yaaddan kadhaaba paartii ijaarratanii manatti akkana kophaa haasoftan kophaa mana saayaasa. Kophaa ijaarratanii gandaan haasoftan Oromummaaf falmaa dhaaba keessa jirtan dhiibaa koottaa tokko taanu malee karaan kun nun baasu tokko taana jedha ganamaa galgala qucee qaba hoogganaa keessan hudhaa qaba. Ati Oromoof qabsooftamoo angoof qabsooteedhaani qeerroon dhaloon dhufi itti guddisa. Osoo dhaloota dabarsaa dhaloonni haa shakkii tokko malee seenaa ta'ee haa darbuu gandummaan kun. Kanaan ala akkanumaan paartii ganda ijaarratte anis paartii ijaarrachuu danda'a deeggartoota dargaggoota akka kiyyaa ban qaba ganda kiyyatti beeyansi dargaggoo 50 guuruun nan dhibu dargaggoo 50 guuree bar aga takka hin dalagaa biyya Ameerikaa jira doolaara 200 oo dabre ji'aan akkuma ta'e miji'aan torbaan lamaan hun darba doolaara 200 yoo xiqqaa torbaan lamaan doolaara 200 kennuun nan dhibu torbaan lamaan ettani doolaara 300 ergee ji'aan qawwee bitee boombii bitee deeggartoota kiyya zarraaf nu hoggana qabna dhaaba qabna ka manifestoon hin jirre jechuun hin akkuma laabaa nu hangaasaan ijaarratisa waan akkasii ijaaruun naman dhibu garuu sabni narraa bitataa ummanni narraa fagoo jiru gujiin narraa bitataa booranni narraa bitataa wallagga narraa bitataa harargeen narraa bitataa
Siyaasa jechuun isa malee bar siyaasni qawwee miti. Qawwachinaa siyaasni isaa miti. Qawwee miti. Qawwee caalu mataadhaa fi fageessanii ilaaluudha. Amma leencoon hayyu dhugama leencoon hayyu nama beeka nama fagoo waa argu waan isan baafne illee beeka. Siyaasa isaa jaarratee dhagaamtii qabaa haasawa bareedaa dubbata Daawudii wal leencoon beekumsas yoo taate Daawudii wal qaba. Siyaasas aqlummaallee haala dubbiillee Daawudii wal beeka leencoon dhugaa. That's true. Maaliif didee bakka san irraa lakki ani ODF ani OPDOtti dambaramaa maal jedhe humnaan qabu namni siyaasa irraan bitatu ololli irra oofamee jira. Leencoon Amaaraa maal ka oofaa ture tokko numaami. Leencoon Amaaraa leencoon Biraanuu Naggaati leencoon Tigree wajjii waliigala leencoon Oromiyaa balleessa leencoon Oromoo gurgurate Oromoo yaada kiyyan bitatuumi hin bitatu. Kanaaf yaani na baasu maali jedhee fala san baafatu his article nama waa laalu arga nama hayyuu akkanatti beekta bar beeka akkanatti argita. Kuno ganda keessa dhaabatee akkanatti waan gandaa naannoo sanii haasaa Oromoo bakka buufatee gaallaa gabar akkuma nuun jedhan san gaallaa gabariin akkuma Amaarri nama Kristinaa kaasee Amaaressee gubbaan Amaaraa keessi Oromoo gaallaa gabarii uffatee yookaan maarbuqee abbaa lafaati Amaarifa dubbataa niitiin isaa Amaaraa ani salaxxane jedha garuu Oromoo dhaabe aantee jedha gandara keessa deemee afaan dhedheeressa jarri maa gaallaa gabarii kun jedha eeggadha keessi isaa Oromoo gubbaan Amaaraa keessi gandummaa gubbaan Oromummaa gubbaan uffatanii keessaan gandummaa suuqatanii deemuun it's not possible. Ndanda'u. Nu dhaaba Oromooti Oromiyaa bilisa baafnedhanii maayikii yoo qabatan hin saalfattanii xiqqoo. Oromiyaa kan bilisa baaf. Eenyuun bilisa baaf. Ganda kiyya bilisa baasaa jedhi. Deem. Gandatti dhaladhe qe'ee kiyya bilisa baafadhedhi waraanillee qe'ee keeti. Naannoolleen qe'ee keeti hogganaan qe'ee keeti. Me ABOn shanii keessa maan nama arsiitu jira amma maan ijoolleen arsiillee deemte mucaa arsii sadeen maqaa isaa qeerroo ka'ee dhusan mucaa miicata arsii farargee jiddu dhalate nama hima seenaa michuu seenaa suutee baareen toofaa isaan dhugama Oromoof qabsaaniin beekan garuu waraana isaaniin ergama bara wayyaaneen hoggana abbaa Isaayyee hoggana OPDOn ergamtu maal nuun jedhan ila bee waraana archiitti keessa ila kunnoo karargee waraana agarsiifta waraanni maa ergama bishaan boo'ee hogganatu ajajata gabaree keeti qotee bulaa gabaree keeti waraana jechuun gabaree beeka akkasitti hogganatu ajaja abiyyamma waraana Itoophiyaa Amaara Tigree ajajataan jiru maal Tigreen hin jirtu waraana keessa dhaqii maqalee abbaa Isaayyee qabee viidiyoo itti Tigree maqabee fidaawe eenyu qabee fida si fakkaata deemi ajajee waraana ajajaadha kai dhaqee dhaarii morma qabee viidiyoo hoggana isaa dhagaa waan ta'e hin bada caasaa sawwaan fudhate ta'eef caasaa wal xaxaadha hin du'a waan ta'eef dirqaman fudhanne waan ta'eef hin du'a waan ta'eef dhaqee qucee qabee fida duur shaneenis bee akkana gooti nama ummata keessaa baafteeti kan irratti hunnooti taaddee birruu kootu bayi ilma gandaa reesee ariyaasi baalage gandummaanuu haqachuuf deemta gandummaan keessan caaleen jiru nu dhugaa dubbanna haqaaf duun qeerransi gogaa isaatiif du'aa miti waan biraa maa hin nyaattaa qeerransa qajeeftu gogaa isaa uffachuuf maa jeefta qeerransa gogaaf kanaaf nu dhugaaf dubbanna isin gandummatu isin keessaa dubbata amma warri beeyas dhuftanii gandummaa profile daawii kaattee kamaalii arraftu salfattu xiqqooman salfattu ayxiyaan beeyans gandumma mallee ittiin salfattu namni hunarra maal naa jedha namni jettu xiqqoo mallee kamaalis kaawwattee yoo Daawud ibsaa arrabsu gandummaa kun yes gandummaa dhugaa tana maa liqimsu maa diddaadhaan yani kana tana maa didda liqimsi dhugaan tanuma no kana dhugaan jirtu tanuma liqimsi Oromoo kana hin beeka igale hin beeka Oromoo amma dhiyoo amma immoo as dhiyeenya kana wanti ba'uuf deemu galaasaa dilbootu kan muknoo samoora kan ol ka'ee Oromoon hin fudhataa footoo galaasaa dilboollee wallagga galchuuf gaafa galaasaa dilboo wallagga Oromoon galaasaan dilboo wallagga dhiyaa akka irra duulu itti milkooftan immoo kana beeka kanaaf dhaabni ABOn dhaaba Oromooti dhaaba Oromoo maraati ka Oromoon kutaan marti keessa wareegame nadhiin fa'a guutamaan fa'a jaatanii alii fa'a ilmaan harargee jaarran fa'a bisaa addunyaa fa'a kutaan kam keessatti wareegamanii Oromummaa sabboonummaa barsiisan sabboonummaa isaan qabsii ibidda qabsiise malee ABOn hin bilisoomsine biyya ibidda ABOn qabsiisetu bilisa ba'a sabboonummaa barsiise ABOn malee amma ummata bilisan hin baafne ABOn sabboonummaa ABOn barsiisetu qabatee ibidda ta'ee dhaloota barateetti dabree
Okay? Ilmaan santu harka horee wal ga'ee Oromiyaa falmatee rasaasa harka qullaa dura dhaabatee wareegamee qabsoon isaan itti wareegame sunillee karaa lixxee OPDOon karaa lixxee adda roodmaappiin Amaariffaan nutti yaa. Kanaaf karaa kabaneen dhaabaa baa'u jedhama. Mallattoo gabroomsaa ta'e mallattoo bilisummaa irraa. Do mallattoo bilisummaa ta'e miidhamus abbaan haqa kiyyan na jalaa dabe ila Oromoo haqa kiyya laalaa jedha. Dhugaa jiru lafa kaayee himee Oromoodhaaf hayyuu biyyaatti himee araarama. Kormi qalamee sangaan falaa qalamee araara buufata. Namni bilisummaa beeku. Kanaaf isin bilisummaa hin feetan. Dandeettis hin qabdan. We are not mentally ready. Biyya bulchuufis hin dandeettan fedhiis hin qabdan. Biraandii godhatanii garuu maqaa kanaan nagadachuu barbaaddu. At the point. Dhugaan jiru. Kanaaf amma booda nigdiin kaampaaniin hin cufama. Naayikii fi Toyootaan Puumaan hin cufama. Ittiin qarshii guurattan ka biyya alaatti asitti Minisootaa kanatti adda onnoo dhaabattanii mana ber. Oromummaa walitti dhufuu dhiisanii bar paartii wal qoodanii kaalsii paantii. Let me show you something. Argarta argani Oromoo laal. Oromoo argartani. Alaabaan Oromoo caammaallee taate seenaadhaaf argartani haarawa. Caammaallee taate kaalsiillee taate paantiillee taate lafa yoo dhaabattu garuu rabbitu beeku. Alaabaa namni itti wareegame. Kaalsii paantii Facebookii peejii irra Facebook irra kaa'achuu profaayilii malee lafan dhaaban. Isa kana ka dhaabamu tokkummaan dhaabata. Shaneen abadan kanan dhaabatu. Abadan naamana abadan hanga namni tokko qallaan isaan mormu jirutti Oromoon dhaabuu hin danda'u Oromiyaa keessa. Maaliif hin nama mormuutu jira. Itti ijaaramee isaan caccabsa jechuudha. Amaaraalleen tokko ta'ee isaanii lola jechuudha. Tigreen tokko ta'ee isaanii lola jechuudha. Maaliif siyaasni hin sirrii miti waan ta'e siin lola namichi. Nama bar ilaalchi sun ka tokko ta'u gaafa Oromoon tokko ta'e. Abadan waan bilisummaa irraanfadha. Forget it. Kin eebjotina. Kanaaf dhugaa kanan nu dubbisa. Oromoo dhugaa kanan dubbisa. Isin gandaan jaarramaa deemaa hanni jiru kanumaa galatoomaa horaa bulaa dagaagaa deebana. Nagaan oola. Walit deebina yeroo biraa bal'inaan. Yeroo biraa Oromoota kutaa kam keessa jiran qeerroo dargaggoo Oromummatti amanu. Ka Oromiyaan bilisoomuu qabdu jedhu qofa. Ka paartii ijaarratee deemuu miti. Walit dachaana suutu. Rakkoo isaanii takka takkaan jala deemnee dhaloota dabarsine. Wal gaggalaafata taati jedhe. Isinitti hin fakkaatina. Wanti amma asirraa faca'u kuni takkaa saba bilisoomsa takkaa saba wal nyaachisa. Wanni miidiyaa irraa faca'u salphaan seenaa isin. Shaneen immaa maal jette ay kun oduudha kun fuggaraadha si warra Facebook irratti hamilee nama tuquu barbaadan isaan hin dhagaynaa kan wanni isin Facebook irra barreessitan Oromoo bilisoomsa takkaa Oromoo diiga kanuma lamaan.